mucoosan bakka isin jirtu sani saa amma hada waleeti akka imaa hatummaa sabboontuuf atillee yaala arginu gosa. Maaliif? Mucoosa akka haadha sabboontu bira deebitu. La maali sababni? Haadha sabboontu bira akka deebitu fuudhu. Ayyaa barbaadde sa'a tana dhaqee mucoosan gurra si qabee mana kan ni fida. Mucoo haadha sabboontu caaltu sana. Harka fuudhee jechuudha. Waa an jedhu hin diddu. Yoo anama fuudhee mana kana si geesse. Ati mucoo tana akkam goota. Ammallee irra deebisi gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenyi keessan haalli qilleensaa maal fakkaataa annaga kooti galata rabbii. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu waan dhiyeenya kana deemu irratti namoonni hedduun natti aartanii jirtanii waan inni aartanii waan keessa waan kanaa hin beeknee fi suni gaafa wanti kun ifa ta'e waa hunda arguuf deemtan jechaana. Kabajamtoota hordoftoota keenya mucayyoon warra haadha sabboontuu bira badde bakka isin jirtu argitanii jirtanii warri isin bira jirtu san mucayyoo fi jedheeni tole naan jettee sii fidan naan jettee guyyaa lama naan finne dhugaa dubbachuudhaaf hajjii na gaafatti jechaadha irra deddeebitee hajjii na gaafatti. Ana maali kabajamtoota hordoftoota keenya iddoo kanatti kaameraa dhuffadhe yeroo wali qabdamoo maali hajjii jennaan lakkiini ol beena maal jettee waan himuuf taatee na dhoste mee amma hajjii iddoo kanatti waamee kabajamtoota hordoftoota keenya kaameraa kiyya dhuffadhe mucayyoo kun hin finna jedhanii caaltuun bira jirtu ni finna jedhaniiti na dhooggatanii warra sanbeetta maal jedhani mee waan hajjii naan jedhu waliin daawwannachaadha hangadhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedha. Waalaikum salam. Maali? Taa'e maa kanaan si waamu? Taa'e. Taa'e maaltu hin jirre miti. Balaan isin qabsiistan nutti. Muraadhaan walide. Balaa isin qabsiisanii? Kee akkamiin akkamani? Ofii balaa qabsiistanii ka itti muuxattan akka biraatitti ana gowwaa fayyaalessa argattaniiti na muuxattani. Waan taane waan banne taane waan keessa maal dubbadnaati. Taa'ime. Wanti deemaa fi maal goota akka jaarsa uumisa bakka. Maa oolu isin balaa ka uumu isinii ka waliin rakkatu dhumarratti ana addida. Balaan ka maali jedha? Balaan ka maali jetta maa akka waan wallaaltee godhatamaa maali? Maal beeka? Beektu ta'e takka. Maal ta'e? Lammaa kiyya ulaara. Mana kan keema haji bulus roggere. Haji bulus rogge? Eentu buluu na rogge? Yaa dirqama ati manaa gadi hin bahin naan jechuu dhabaatu malee wanti kun eenyu irraa ka'e? Anarraa ka'e? Yaa bakka irraa ka'e aduun beekta. Laa anarraa ka'e jedhee. Bakka irraa ka'e aduun beekta maal gaafatan? Sirrumaa ka'e. Maa takka irraa hin kaane. Maal narraa ka'e? Sirraan kaane? Wanta irraa ka'e. Mucayyoo haadha sabboontuu ka fuudhee biyya balleesse dura eenyu? Fuudhee biyya balleesse haqii sun waan ta'e waa hundaa sun beekta sitti leemee jira. Tamam ta'e fuutee osoo maal durmaa manuma namaa ati sugeessuudha baattee mootiin tun bakka hin taane dhaqee amma akkanatti anallee hidhuuf na barbaadanii namitti nu kennuu didde. Atamma kanaafuu ana maal godhaa jirtan? Silaa waan cadhisuu qabduu siin jecha maaliif akka waan nama qulqulluu tokkotti cadhistee hanga ati sabboontuun barbaaddu hanga namni dhufees na gaafatu maaliif dhuftanii gaafattan maan jenne? Maal jedhan? Atamaan qabdu ofirra deebise. Waan kana ofii keessa jirtaa? Wal faamiin ofii keessa hin jirtu? Keessa hin jiru dhugaa jirutti. Keessa hin jiru jedhee itti beebare yoo na didde maal godhan? Ani kun keessa hin jiru jedhee kun osittuu himeeti keessa hin jiru abdiin jedhiiti dhaqiitii sitti ittiin. Maaliif itti? Ani irraa dhaabattu. Maaliif itti? Ani akkuma ani ofirraa dhaabsee ofirraa dhaabe. Sitti ofirraa dhaabe moo anas irraa dhaabsise? Anas irraa dhaabsise. Amma galata biyya gatu. Dhageeffam ati dhaabsitte ofii abiyyaanii waan dhugaa jiru ifaa dhiba itti osoo nurraa dhaabuu baatte isii wanni isin namoota hin jiru. Iyyitee akkuma saree baraatee iyyitee dhiifte malee. Amma kana dhiisii ta'an amma waan si waameefis itti aadiidha oomaa miti ani si mana gabaasuufuu badii ati balleessite irratti yoo dhoqqeelee dhuubadhe oomaa miti na gargaara inni nuu waan siin jedhu mucayyoo caaltuun bira jirtu mana kana waamee jaarsummaan karaas waa hundaa akkana mucayyoo na bira fidi jedheeni tole bisi bira fidaa naan jettee na bira fiduu didde jechaadha. Na bira fiduu didde jennaan akkasitti eegee itti bilbilee
نبرم في الدو إناني نتي مودي بودا ما نورا كاملة تتلي وامي مالي في دو الدناني أكنا إيجا ساعات سبون توال لولار تاتي إيجا وان يتي بلا بوستو تاتي وفيتي بوم بياروس تو فيتي هذا في تاغوتوتي وان في الدسونا في دوتي في دو أتركا كيسا كافات ونسي جاي جرونا عنجت ستين في دو تم أسرع واسع هاد مجوز أنا وصوي في الدي إيش كذا هذا سبون تو برجيسا كان مالي كيسار سبون وانا هذا سبون تو برجيسو أمبر لا كوي أنك أول نمان ندي بيها كمان ترى كوسا يا أكيد هاتمان سبون تو مجوز أنا رمان كم أهم شيء أكيد يصير لبونجور تكومان قبدي ميسي كومان قبدي وني هذا سبون تو راقبدو وني هذا سبون تو راقبدو هاتي موتي تنادي تيف هذا سبون تو غرال يعني مالك هذه رمو هذا تمام هذا هاتاتو مجون تنيا أكيد بكسان فيتي تيتي نمني دركي يصير إيش كايرو نجرو ها روس سبون تو المال تقبي أكني زي مرجع خلاص مراجع مي دي سيتي هذا دمو كبير تمو مالي وانا كت تمام دي جاي سوتا دمي أما مجون تاي فيديت يو فيتا ودرا كتو فيتا ديت إسين جرا جرتوس إسيني مجتين أسوت هاتي في تارات جدين قدامي تنجرات إسينا درك إذا ماله مجتين تهاتي في جرتو مالي نلوس تريجا أكاسي من التليفون تكين ناتي إيه راجتي دولتي تنتو إنه تكين أنا كونو كاكا بنيسات ناري تو كنا نمتي يو تاتي نمتي ور هذا سبونتو بدأ مؤتين جالتهم برجرتو سيو تاتي هذا سبونتو في دينان أو اسمنا تنفيدني بربادو تاي مجتين أسفيدي إنفيدت وادا نازل إنفيدو هذا سبونتو سناروتو مالي نانجت أما مي وان سيجافا كان هم دار إيزيتي فلا لي نانغولي أتي ورا سنة سبيت سيجافتي كونو رينغا دلله سيجافتي غيو نغافتي هجي نغاجرا نانجتي مال أريرو إسي ولي كبدا إنول ها إنول نامتي جالتم بريرتو ولي أريرو نوري قد ما نغاتا لا سيجافت دون دندو يعني وليك مال ما يعني أكرم أنا ما تسيجافتار يعني أريرو ولي كبداني زنجرا إيسا سيبتي أغنى هوندا سيجافت نغاجرا هجي مال جتي أكاسي سيجافت ولا بين ريم نمني ولا بين نمني وانا تقول بين خلاص إيجا كول بيت إريوم ما قبلنا إيجا كول بيتو يرو لما نسوي ديسينسون إيجا كول بينو mucayyoo abdiin mana galaa hin jiruuti sababa bacaaltuutiif karaa seeraatiin illee barbaadaaranii karaa biraatiin illee ni barbaadaa jiranii abdiin kama harkaa keessaa hin qabne akkanatti qoraasaa jiranii jedhiiti mucayyoo hambaa fuusiisiitii asii akkanaaf iddoo godhe. Yoo asii fidate akkan goote. Yoo isiin asii fidde anaadhuma sabboontu asii waamee dura mucayyoo gaafadheeti miidhamteerta maal jedheeniiti. Booda sabboontu asii waamee mu'attii faala sabboontu wal qunnamsiistee mu'attii ofii nagaan fudhattee adeemtu anarraallee wanni duraa haati sabboontu manuma warra mucayyoon jirtu san nageessi nagaan akka feeti ta'e obboleessa kiyya ajaa sirraan qabuu naan jettee jirti. Yoo ammoo mana mucayyoon jirtu waan nan geessine taate isintu mu'attii irra rakkoo uumaa jira. Kana beeka'anii. Amma san mucoo san miidhamtee jedhee gaafadhaa maara jedhaati. Yoo si ee miidhamee jira sinyatti akkuma godhetti. Maali waa sabboontuutiin gaafate amma hin gaafadhu iyyuu ta'e namitti hin amansiisuu dandeettaati. Waan ati jette guutuu si kenna waan ati beekte yoo ati kana namitti hin amansiistu. Yaa kii namitti harki kiyya keessa jirti akka jedhu. Namitti mijaarraa miti waggaa meeqa dura mana tokko keessa waliin gala ture. Ayyoo. Si garamee akka amma anaabatti waliin galu kanatti waggaa 8-9 dura. Ayyoo. Yaani walitti dhiyaannaa jaabatte. Si galee. Atamma kanaafuu yoo mucayyoo san ayya barbaadde sa'a tana dhaqee mucayyoo san gurra si qabee mana kan ni fida. Mucayyoo haadha sabboontu caaltu san. Harka fuudhee jechuudha. Waa aan jedhu hin diddu. Yoo anama fuudhee mana kana si geesse. Ati mucayyoo tana akkam goota. Ammallee mee irra deebisee gaafadha. Jechuun mucayyoo akkam akka godhuu feeta sila. Mee akkuma akkam godhuu jedhee. Duraa maqaan na badeeti mana kana teessee waliin maqaan akka na baduun fedhu. Fuudhee haadha sabboontuuti kunooti hoodhumatti tante jedhan. Akkasii miree anillee akkas taate. Waa takka illee waa ati jettu kana gannaa waan jiru. Yoo mucayyoo san fuudhee haadha sabboontuuti waan geessu taate. Mucayyoo san bakka isin jirtu sanii sa'a amma hada waleeti akka imaa haatummaa sabboontuuf atillee yaada argine goobisa. Maaliif? Maaliif? Mucayyoo sun akka haadha sabboontuu bira deebitu. La maali sababni? Haadha sabboontuu bira akka deebitu fuudhu. Maaliif kana yaa akii wama isiin galle keessatti xixiit yeroo kaanillee anallee akka ol godhaa tureetiin beektu. Amma anarraa bu'anii jennaan sillee akka walaa jedhanii kanaafuu wama fiddaa fidduuti.
yoo ka mucoo tana ofii yoo ka fuutu ofii nikaa seera hidhattee fuutee ijaartee hantee yoo godhattu yoo barbaadde amma dhannee nikaa si hin habeen alee waa takka tamaam nikaa yoo ka ammoo namitti irraa fuutee haadha sabboontu ka geessitu an keessa hin jiru. Tayyuu nikaa hidhadhaa fidi kaa oo qilleensa hidhadhaa isii namni mana kiyya fidiiti boru nikaa deemnee hidhanna har'a dhuftu mana. Abadan wanni akka jedhamu hin jiru har'a wanni dhufu hin jiru nikaa hidhatta amma bee anaaf hidhannee nama sadii yookaan warra ragaa qabannee qaadii hidhannee ammoo dhageeffadha abbo ammoo nikaa siinee mana sii galchine sanboota ijaartan ta'e haadha sabboontu yoo barbaade dhuftee haala yoo barbaade akka nikaa irraa qabatan ta'e haala waa takka gochuu dandeessu kilmaa takka malee uumaa sin godhu yoo ammoo birrii isinii kenna moo isiniin kenna birrii malee yaani waan fitira maal jettanii irraa fudhatamuu fudhatan sun saari suuraa la fudhatamuu fudhatan sannaa yookaan sangaa mucaa waliin baranna leati waan la amma mana hime yaa yoo way si gaafadhe deemee birrii narraa fudhatamu wata kan fudhatan maa bilaasha jira akkana wajii waan baas taaksi jira waan namni misaa nyaatu jira maal akkana lafa kan inni jedhan jira ala tayyib akka isin birrii narraa fudhatan hin beeka mucayyoo nama mucayyoo argeetu kunoo mucayyoo tana fuudhara isii tana ni ka'e dhadhaadhanii waa namaa kennanii maa mucaa duran beektu akkana yoo beeke hoo mu'atti kana gajirtu kana ganjirree kan beekan kanaafuu amma dhannee ilaalaa san jedhe asiin dura dhaqee ilaalaa dhaqee ilaaluu na dhogganii no anatu yaani jara si dorgee mire anamma bakka itti ilaaltuu fi akkaataa itti ilaaltu anan sii mijeessa atummaa nama kaanee dhannee nikaa godhattee fuuta tana qofa waadaan asiin amma saatan nu yaase akkasii mire yala nu yaase maal nu yaase abboo dura mu'atti feechisiisate yaa kee mucoo asiin dhuftu dhageeffa mucoo asii wanni an fidu hin jiru akka tan hajji yaani waan feete laa hawla wala yaa kee mucoo feeta yaa kee sii kenna birifeeta yaani waan ati jette guutuu sii kenna amucat ati haadhummaan sabboontu akkanatti dubbattuun fedhu takka jedhe lammaffaa haati sabboontu tun dubartiidha namni waan an dubartii miidhaaru se'an akka isii na miidhaartu waan an isii na miidhaartu kana an miidhaaru se'an kanaafuu ani ijumaan kun agarsiisee gagaaf duraallee arge wanni jedhe kunoo mo'attiin tanaati salaam aleikum nan beektu sin beekuudhaan obboleetti akkasii mire anillee karaa sii waa kana waliin galu mucaa haadha sabboontu ijaan arguu miti haati sabboontu guyyaa isii ija argitu guyyaa ati mucoo san nikaa hidhattee kaate booda hin fedhu birri hin fedhu sin jedhe abba fedhu birri laa ilaaha illallah yaa akii birri an birri wanni sirraa barbaadu jiru dhageeffadhu ni barbaadana mucoo amma sii fidan amma saaka birri sii kenna ana birri naa keetullee mish birri xiqqoo miti hanga beetuu naa kenni na dhageeffadhu mucayyoo na dhageeffadhu kaa'atama sirna godhadhu ama namitti qabiitu kan kalaas mucayyoo abdii haadhitti wannaa godhaa jiranii ati si birri si caala yaa kii ati namittiin tun amma wana biraatti illee gurgurte ijaanoo achi garagaltee si laattu eega ka wal beektanii eega hariiroo walii qabdanii mucayyoo qabii fidi jedhii hoo dura dhibbaa sii kenna yaa akii mucayyoo dhageeffadhu namitti harkii keessa jirti namitti harkii keessa jirti sin jedhee bara an namitti waa an jedhu biran dabartu tayyib eega akkas taate maali erga akkas ta'e dhageeffa erga akkas ta'e awwan isu jiru bara ni fuutaayii sin jedhee bara amma kanaa dhiisii birrii waa ka birrii waliin haase kun hoodhu birrii maal godhu birri kan abbaa fedhe yoo kenne amma namitti tana bira dhaqeeti miila jala jikeeti doolar dhibbaa itti kennee jennaan akkan rarraaftee naffiddi tolaa naffiddi akkasii mire an akkasuma isii rarraaftee si kennitu malee an namitti mucoo tan haadha sabboontu bira haa deebituuf birrii sirraa la haadha sabboontu biratti hin deebisu ana bira haa deettu akkas la asin teettu si bira illee akki teettu ni kaa irratti erga tayyib bakka biraa ankaaya wala abadan akkasitti dantu akka biraa jiisa akki ta'u ammuma baaneeti bakka mucoo jirtu keessa achi mucoo fuune nama ragaa fuune qaadii nannee ni kaa hidhatteeti asii waliin galta si ta'a kama garuu mootii bakka jijjiirtanii tammoo namitti na san bira jirti ati bakka maaltu godhu laa saru mana hime hin ta'u hin jedhiniin wanuma si maal edda jirtu ana beeka si xaatanaa maradhee nikaa godhachuu siin ta'u taanaan mucadhisu yaalaa galata kala wanni biraan jiru wanni na gargaartu gargaarsi jaartii nama fuudhu jaalamaatu jiru laa maa isitu na fuudha abbaa kiyya moo haadha tiyyaati katti na fuutuuf si abbaan kiyya moo si haadhati akkasii bare kalaas mucaa yoo illee haati sabboontu illee abbaa siitii miti haadha siitii miti atillee wanni sina hin jiru asuma dhaaba tamam ayyoon tun garuu waan takka taatee jennaan yaa akii wanni sina kun taatee ta'uu baattee la balaa keessa ila dhaga balaa isinirraa uumame wanni abdiin baatuuf hin jiru
كان وني أتنبزي يا أبوليسي أنا برفما دقيفة أفما خلاص دين أفما أكسري بر دودو لا لقطة تمالي خلاص نان مكا كيري لينجرو هذا سبون تو كان يجي منا ناري أرتمان سبون تو أتدير ثانا في رقم الجوات دوبارتي تو مامو مال كوري ما أفتح لا دوغاجي في الرقم إتني ده بيجا فيجي بابا kabajamtoota afurtoota keenyaa akkuma argattan kana jechaadha kun argitanii jirtanii dhugaan tiyallee ima baati si fidattee naa fiduu diddee ani yoo isiin fiduu diddee maruma akka amma hajjiin jedhu kana waan natti jabaatu taate haadha sabboontuu san waan fedhillee taanaan fuudhee achi geessa isii waliin haa wal faamtu yoo ammoo isiin na fiddee haadha sabboontuu qajeelcheetumaan itti garsiisa mucayyoon akka naga jirtullee waa hunda itti garsiisa haadha sabboontuu jechaadha hajjiif ammoo namittiin hariiroo akka qaban yoo amma mucayyoo tana ka fuudhu taate hajjiin sii fidanaan jedhe yoo ani hin fuune waan taatu taate bakka amma jirtu kanaayyuu ni balleessinaa haati sabboontuu waan feete haa taatu maal jedhanii akkuma agartan kana jechaadha haati sabboontuu ammoo dubartiidhaan isii morkaan jiru waan beekun qabu waan immoo duruma waan mucayyoon bakka kanaa jirti argeera waan an jedheef haati sabboontuu argitee jirta na fiduu qabda jetteeti isiin wanna jette kana hunda ammoo jarjara haati sabboontuu jarjarteetu kana dubbii kana hunda dhale malee jarillee lola haadha sabboontuu arganii jennaan natti garagalan malee waan biraatiif miti yoo mucayyoon na bira geettee kan isin garsiisu ta'a jechaadha kun akkuma agartanii waan isin jedhee isinitti mun qabu isinuu kun dhageettanii kan isin jedhaa warra viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin warreessaa isin jenna nagaan nu tura.